Ashama harka fuunee maatiiwwan chaanaalii keenyaa baga nagaadhaan deebitanii dhuftan ani shimeedha. Viidiyoo kana keessatti akkamitti suuraawwan garagaraarraa yookiin footoowwan garagaraatiirraa baakgiraawundii duubaan jiru akkaataa itti balleessuu dandeenyuu fi kan barbaanne irratti itti galfachuu dandeenyuun isin barsiisa. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin tura. Guyyaadhaa kana appilikeeshinii Photo Room jedhamuun isiniif qabadhee dhufe. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee dinqisiisaadha. Hanga xumuraatti garuu haala itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee salphaadha, hin sodaatinaati. Baay'ee salphaadha, ni barattu, isiniif gala. Isinitti agarsiisa waan ta'eef please namoonni yeroo jalqabaatiif har'a gara chaanaalii kanaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Okay, barnoonni keenya jalqabee jira. Jalqaba irratti appilikeeshinicha buufachuu yoo barbaadan Play Store keessanii seentu. Play Store keessa yeroo seentan Photo Room jechuudhaan barreessitu. Kunoo Photo Room jettanii yeroo barreessitan isinii dhufa. Appilikeeshinichi kunoo isa jalqaba irratti dhufu kana jechuudha. Kunoo appilikeeshinii kana isin install godhadhaati fayyadamaa. Ani open jedheetiin jalqaba jechuudha. Yoon barbaade immoo asumaan jalqaba. Photo Room iddoo jedhurraan jalqaba. Kunoo appilikeeshinicha keessa isaa yeroo bantan kana fakkaata jechuudha. Keessi isaa kana fakkaata. Baay'ee salphaadha itti fayyadamaaf. Kunoo iddoo pilaasii tana qofa tuqxu suuraarraa baakgiraawundii balleessuu yoo barbaadan yookiin immoo jijjiiruu yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraawwan as keessa jiru kan barbaanne filanna. Kan barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed as keessatti nan qaba. Haala kanaan kunoo iskaan godha jechuudha jalqaba. Kunoo amma baakgiraawundii irra jiru balleessee jira jechuudha. Duuba isaa irraa balleessee jira. Jalqaba akkanan ture jechuudha. Jalqaba suuraan kun akkam akka ture duubatti deebiin isinitti agarsiisa. Look. Suuraan kun jalqaba irratti yeroo kana gaalaarii naa banaa. Gaalaarii kiyya keessatti kunoo suuraan akkana jira jechuudha. Amma irraa balleessaa jira already. Baay'ee saffisa jechuudha. Intarneetiin barbaada. Intarneetiin isin barbaachisaa kana hojjechuudhaaf. Kunoo amma duuba isaa irraa balleessee jira. Jijjiiruu yoo barbaadan kunoo duuba isaa kanarra gadi ni tuqxu. Asitti faayil kan jettu tana ni tuqxu. Kalarii barbaadan itti galchitu duuba isaa yoo barbaadan jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kalarii barbaadan itti galfattu. Kan isinitti tole jechuudha duuba isaa. Yoo kalarii itti galfachuu isin barbaadin isa kana gadi qabdanii akkanatti gadi. Kunoo akkuma argitan amma qabeetiin jira. Qabeen jira jechuudha. Akkanatti gadi qabee quba keessaniin qabdanii akkanatti gadi harkistu. Duubni isaa duwwaa ta'a jechuudha. Sanbooda suuraa kana gara biraatti daawunlood godhachuu seef godhachuu yoo barbaadan kunoo as tuqxanii gara gaalaarii keessanii seef godhattu. Kunoo amma seef tu gaalaarii jedha. Kunoo seef tu gaalaarii kan jedhu filadha jechuudha. Gara gaalaarii kiyyaa seef ta'ee jira. Amma gaalaarii kiyya bira deemitiin isinitti agarsiisa jechuudha. Okay. Gaalaarii kiyya keessatti kunoo suuraan kun duubni isaa dukkanaadha. Duubni isaa wanti dukkanaa ta'eef kunoo iddoo kanatti dukkanaa wanni ta'eef duuba hin qabu jechuudha. Baakgiraawundii hin qabu jechuudha. Baakgiraawundii duubaa hin qabu jechuun namoota isiniif hin galleef akkamitti akka hin qabne isinitti agarsiisa jechuudha. Amma na hordofaa. Okay, kunoo amma appilikeeshinii biraatiin isinitti agarsiisa. Pixel Lab kan jettu tan. Pixel Lab. Okay, Pixel Labiin fakkeenyaaf keessi isaa akkana jira. As tuqeetiin from gallery suuraa Jawaar Mohaammed san fidee dhufa. Okay. Fakkeenyaaf kunoo suuraan sun kana kan duubni gurraachaa jechuudha. Kun oriijinaalicha kan dura irraa balleessine jechuudha. Tana gadiin tuqa. Nan filadha jechuudha tana. Erga siraayitiin godha. Kunoo duuba isaa duuba akka hin qabne amma hubachuu ni dandeessu jechuudha. Duubaan homtuu hin jiru jechuudha. Duuba isaa irra as duubaan homtuu hin jiru jechuudha. Muramee jira. Suuraa qofa addatti keessaa nu baasee jira. Ammas mee achumatti Photo Room keessatti deebiseen isinitti agarsiisa. Photo Room. Asumaan immoo mala addaa isinin barsiisaa jira jechuudha. Footoo akka itti qindeessitan isin barsiisaa jira jechuudha. Okay, asuma bakka pilaasii tana ni tuqna. Sanbooda as ni tuqna. Fakkeenyaaf mucattii tana kilik goona. Suuraa ishee baay'ee saffisaa guys, baay'ee namatti tola. Kunoo amma irraa balleessee jira. Duuba isaa akkana goonee irraa balleessine jechuudha. Asirra erga gadi tuqxanii booda bakka duwwaa kilik gootanii irrees kan jedhu kun dhufe irrees illee gochuu ni dandeessu. Irraa balleessuu jechuudha. Yoo barbaadan immoo yoo barbaadan akkanatti akka reefu sunitti agarsiisetti gadi qabdanii gadi harkistanii bira gad dabarsitu jechuudha. Rakkina hin qabu. Duubni gadhiisee deema jechuudha. Duwwaa ta'a. Haala kanaan sarara square kana yoo godhate duubni irraa badee jira jechuudha guys. PNG jedhama. PNG isiniif ta'ee jira jechuudha. Okay, amma gara gaalaarii kiyyaa seef godheetiin jira. Amma walitti qindeessaa jira jechuudha. Isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Akkaataa itti qindeessan. Pixel Labii teenyatti deebina. Jawaar Mohaammed as keessaa ammas pilaasii kana tuqnee from gaalaarii jennaan. Okay. Baay'ee salphaadha. Mucattiin kunoo dhufteerti. Duubni ishee dukkanaa'ee jira. Sababni isaa suuraan baakgiraawundiin irraa badee jira jechuudha. Kilik goona. Right. Kunoo amma wal biratti qindeessuu dandeenya jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha guys. Okay.
akkanatti qindeessuudhaaf ijoolleen yeroo baay'ee suuraan isaanii hin bareedu fi duubni hin bareedu baay'ee qulqulleessa jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee professional ta'edha. Yeroo birootis wanti isiniif dabaluun dhabamu wanti aappii kanaan wal qabsiisee isin barsiisuu ni jira waan ta'eef jechuudha. Ammaaf salphumatti akkasiin galuutti isin barsiisaa jira. Mee ammas asumatti deebinee wantoota garaagaraa namaan dhala'u qulqulleessaa. Pileenii kana as keessa orjinaala kunoo duuba isaa buluudha. Akkuma argitan kalariin isaa pileenii kana kilik goona. Kunoo pileen illee addatti nu baasee jira. Duuba isaa kunoo akka reef isiniin jedhe as tuqxanii akkanatti bira gad dabarsuu ni dandeessu. Akkanatti duubni iskuweerii ta'e jechuudha. Akkuma argitan jechuudha iskuweerii akka ta'uuf duwwaa goona. Seef godhannaa gara gaalaarii keenya seeftu gaalaarii. Irra deddeebiin isinitti agarsiisaara jechuudha. Gaayis tokkumaan isinitti agarsiisee hanga ammaa waanuma tokkoon isinitti agarsiisaara. Akkuma duuba baagiraawundii itti balleessitaniin isinitti agarsiisee jechuudha. Salphumatti garuu suuraan akkamitti akka qindaa'ullee asumaan barattu jechuudha. Asin tuqaa dhaqeen fudhadhaa pileenii san. Pileenichi amma baagiraawundii hin qabu ni dukkanaa baagiraawundii isaa irraa badee jira. PNG ta'ee jira jechuudha. Suuraan kun gara PNG'tti jijjiiramee jira jechuudha. Kanaafuu kunoo pileenicha raayitiin godha. Nangalchaa kunoo as yeroo baay'ee waan tana argachuudhaaf baay'ee rakkattu. Namoonni baay'een keessattuu yuutuubaroonni jechuudha. Kunoo haala kanaan qindeessuu dandeenya jira jechuudha. Fakkeenyaaf san booda seef goonaa, seef image, seef tu gaalaarii, piiksel laabiin akkanatti hojjetame jechuudha. So sana booda amma gaalaarii keenya keessa deemnee ni ilaalla. Suuraa amma qindeessine kunoo haala kanaan qindeessine jechuudha. Baay'ee namatti tola. Okay. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoo har'aa gabaabsee bifa kanaan isiniif dhiyeessitiin jira. Isinii galee jira jedheetiin abdadhaa waan isiniin galiin gaafadha. Chaanaalii kana immoo subscribe gochuu hin irraanfatina. Namoonni har'a barnoonni ani isin barsiise isinitti hin tolles yoo jiraatan jechuudha. Yeroo biroo waan isinitti tolu waan hin fiduuf subscribe gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo like godhaa, share godhaa. Galatooma ulfaadhaa. Viidiyoo birootiin walitti deebina.